dhiirti sheexana gisee isaan dhiirti yeroo ammaa sheexana tarti. Foota shaaworii kanaan teettee bullookii reef shaaworiin bahee reef shaaworii keessaa bahee bara bullookiyya saree deemaa dhuffatteree garaa jala ammaan qabdaree laa wallaahi waan takkaan qabu kunoo tana bichaa uffattee waa maashaallah gara ofii gatii kanaan maal uffatte badii tana malee ofirraa uumaa qabu waa walla wayya kunoo qaba rasaasni kun wayii wannoo irraa Israa'eliin irra darbamee itti ergamee wayii kana. Manatti arte Facebook irratti ammucaa maal jedhee poostii godhee bulloo kiyyaa daabboo miti lubbuun yoo siif kenname nama quudhu jedhee yaa mucaan ni bareeda maal ammas taanaan ol dubbataara wayi dhosaan poostii godhe. Maaliif akkas jettee namni inni sun eenyudha akkas silaaleetiin sitti hoolee subutaa bare eenyudha inni isaadhaan hin bara gooticha daabboo wallaahi haayiduba yoo akkasiisan yoo itti baasan mara qoqa. Keessa eenyu dasna jedhe beektaa intala dhiyootan fuudhii irraa abbaa manaatii fi shaaworii keessa dhaabattee isa gammachiisuuf ergite takka. Taanee ani bidiyoon dhibba takka waliin na bira jira gaafa kaan beetaa miti. Ani miti sana namni ijoolleen suudirraa na ergite suudirraa na erge mucaani wallaahi haadha faatee rabbi arraba kan na haa goggoisu jechuudha. Viidiyoo hisaaban qabne wallaahi laaleetu malineen ijoolleen beekuu keessa jira tiktokii kanarratti wallaahi michoo fooloo gaafadhee dhobboleetti yaade viidiyoo nama biraan qabdaanna abbaa manaa kiyya gaafa dura abbaa manaa kiyya ture san godhee naan jettee turte yaani viidiyoo ergee fi ture naan jette san booda irra duubaa makkamee jennaan amma warri keenyaa wallaahi laati harka wallaa qalbii na fuudhe ana jiru jiratte warra keenyaa biyyaa qaamaan bira ga'utti yoo jaaladhellee itti hinaansa'u garuu immoo mucaan wallaahi inni qaba agarii maashaallah kakkana kana baarsaa feesbuukii keessa seenee laalee bar itti barreessee goota koo amshiirii jedheen goota fokkottuu taayidaa sufaana makii muhammadii wallaahi wabillaahi ayyoo akkasuma taate qaamu kiyya waan jeeqam awusu billaahi illee sheexaana rajim garuu itti haasa'u rakkoon qabu itti haasotti akkamitti namni ifaa guddaa kana keessa taa'ee baawusaa haadharaa kana keessa taa'ee sanii miti bar nama bar shamarraniin tolchaa ergaa jedhaanii jira bar tolchaa ergaa wallaahi viidiyoon kun akka waraabama jiru baala kaameraan gubbaa kana jira argaa jiraanin kana booda jira waa ergitanii jalaaf gubbaa irra haxaayaa ergaa fi laalaatiin maaltu irra jira duubarra maaltu jira durarra maaltu jira godha kanatti. Ani tanna dhibde tadhaltee akkasitti guddoodha tadhaltee akkasi guddoodha tadhaltee isheen immoodhaan akkasi guddatti laala wallaahi maal beekan wannoodha sun tahaati irraa duute guddinan baanaa baraanne fokkinan baanu duraachuminan baanu tahaati irraa duute tahaati irraa jedhaan akkasitti akkas gootee shaakka osodaan odoo hin dura namaaf ergitee kaatee yoo ati duute ura badii tante rabbiin qarbii jalatti gaafataa miti jedhee qarbii jalatti hin azzabamta akka wasaniin isiin gubbaa kanarratti ammoo viidiyoon ati qada gaalanii keessatti namaa ergite guddataa deema namni gaafa waggaa sadii booda waggaa afur booda gabbaasaa jire sanee akka fokkotti asaa amma eekas biraa maama kana silaalee seenee saa meeqa si jala natiyyaa fi tanamaaf kan tashiidun adda
يا ربي كي تتندت يا ربي كي يا ربي كي فوقنا كثير الرقم يا تاجا دنيا تنا الرجل يا ربي كي ها عرفك يا نبيسي يا ربي كي يا ربي كي والله يا ربي والله لازم أنا جولي جنجلا وبريا خيالتي اللي أنا مبرجلته أنا وان كان ما يرجع كبور ربي نترجع سنجد برا سنجد إرقم بر إرقم ركون كبو نبوده هذا فاضي برت مقبول هذا فاضي برت نبوده محمد ودا إرقم مقبول garuu gisee ergitaniitiin jettanii duuba isii dura isii afaan gubbaa dalga isii maaltu jira bitaa mirga lallaalaa harka keessanis goggonfadha sirraayyuu rabbitu quba kanallee quba abaarsaa isa uume goggotsa harka keessanis anatu siniin jedhe harka keessanis isiillee rabbii jedhaati osoo roobni kun gubbaa kanaatti rooba akkasii fuutanii kanaan dabarsinaa ammas mullaatii ni naatina mullaatii ni naatina wanti binni sabaasti wallahi ni shaakkoti shaakkaa taati wallahi laazim mullaatii ni gurraachofti mullaatii akkanaan rabbi foggisee ishii uume loqo hedduu ishii fageesseti eefa baasuun taate bareechaa tolchaa wallahi laazim dhiirataa rabbii waan ishii dandeessise wallahi laazim dhiirti obsa qabdi kaisaa hoin jiru rabbi gadhiite ka awwiilan ayadaasuma kam jee antiyaa kun miira keessa galee ka idaa sallaa yaadadhe jabaalattee ka hoolaa keessaa sin argitee ka hoolaa keessaa hoolaan isa duuba madhattu sa bareedduuti jaala bareedduuti akkatti ni akkatti jira hoolaa keessa dhaabatee rabbi dhibee maal miira keessa galata ofiitii funyii keenya azaaba inni takka keenya azaaba osoo inni akkasii eegee kullu qaddaaraa keessa gangalatu shurtaan duubaanitti dhuftee maali fuddu kullaan maalitti shurtaan fuddu kullaan dabarsite guyyaa rabbii kana rabbi sodaatu guyyuma adii dhaaba osoo akkasin namichi itti seenee hoo namichi isa hojjechiisutti seenee maal jedha jedhee bara harka itti dhiqatanis wanni nuti harka irratti dhiqannu kunis sidaa meeshuma maqsaadhaa gubbaa kaayanii akka lukkuu liqimsaa irraa muruu eegale innaa ta'e abbaa ta'e gaashitti biti fiiguu eegalte oh my goodness dear oh my goodness jalsa wini shakab dira balleessa dirqim min balleessu dhiisaa wini jala waan hin taane min balleessinaa urii adeeratu taaptaa godhaan geemii kiyya taphataatii geemii kiyya na baasaan asirra taap jedhee asirraa bu'e taanaan nama takka yoo dubbise yookaan lama yoo dubbise jirri battee xiyya qaf wallaahi alhamdulillah dhiirri waliin haasa'u hundinuu qabbana qabdi wallaahi ka obbolummaa waliin haasa'u jira ka biizinasa waliin haasa'u jira kan jaalalaaf waliin haasa'u jira rabbiin qabbanatti kenne dhiira waliin haasa'u wallaahi rabbiin namallee qabbanoo kanaan isin haa horatu wallaahi qabbana isinit kenne rabbiin akkuma haadha kaatee qabbaneesse isinillee qabbaneesse tata godha let's go waan oyitu dhiinuu yemmu galaana miira keessa gadi na qaxxaasisi viidiyoo waraabadhee poostii godha alle waan afii maali poostina goota wallahi jaare wallahi laazim maana aarta gaafa leenci narratti darbameetiin kuma dhibba sana taa'u jira bar
yaadee tiini mitiin ka poostii Kaasee godhu. mana irraa kaasi gizee irraa Kaasee kaasi. illee dhiitee olee kuma dhibbaan namoota poostii godhe. Amo wallahi laazimaan viidiyoo takka qabu viidiyoo takkitti qofa qabu jira viidiyoo takkitti viidiyoo suuraati jeta kitti viidiyoo takka neera seeni viidiyoo ni jirti ilaali wallahi am Poostii goote mongoone poostii goote mongoone. taleenjati taa'u jiru nuti lachuu Poostii goota poostii na goote ma poostii na kaatee goote. jirti hayya sunumtinuu kaatee jirti sunumtinuu kaatee jirti Alas poostii na goote kaaftee irra nanni kaasaanis rakkoon qabu. maadhaanii quba qabdaa maali profaayilii dhiyeessaa Wallahi nanni deengatti arge wallahi deengatti arge. Cubbuun sodaattu anaa 70 jarra taa'u leenjirratti narratti darbamee fi waraab akkasii fiddee poostii na gooti. Daffaar gaa'is sadiin baay'ate. Anammoo tan akka armaa poostii godhee wallahi yaadani. osoo namni ittiin dhufne haa qixaatu kuma takka naafan kuma takka qophii naafan osoo namni ittiin dhufne wallahi wallahi laatiin irraa dalagaa viidiyoo takka Guys, please. osoo namni ittiin dhufne naafan Jiru viidiyooni. namni takka jirtan wanta dala jirtan fudhatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جون تسأل جرت يرون سرين تجتا بدري Uzu billaan jedhin namni ani ila haadhatii yoo taate namni isiidhaan waa jedhe diina kootiya. Namni isiin beekne haadhatii yoo ta'e wallaahi obboleettii waliin dhaladhe yoo ta'e anni daraaddara. واجي دين خياني سكمرا لا أكما سيف يرون سيف أني لا أصدق ناف أني لسيجده أبدا وانت Inshallah onnee miti son balleessii haa ta'u. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Biiftu amma Dubaayin keessa si ta'e rabbi si haa eegu sareetii yansimaa shakkaa jira. Gaayis taaptaap godha. Gaayis taaptaap godha. Hundi keessan taaptaap godha. osoo yeroo si jala jirtii beekee wallaa winii tana siin dhiisu ture hin balleessa Abibti yeroo reeb dhuftee baabunaa kennitee deemte si jammir biiziidha isin sa'aatii kana. Gaayis taaptaap godha hundi keessan isin bila taap godha mataan maal nama godha jiru. eetu dukkaalee bar qabee Maal isin dirqama wannoo sirraa qabdii dirqama mana kan kee dhuftuuf qabdii isin inshallah. Ati yeroo biloog gootaa abdii biloog gootaa fayyee biloog gootaa leesh bakka haadha faadhate ababoon kennamnaan biloogii maa kan kee. fayyellee biloo godhee jira Indoon fayyeen kadhee sana bira dhuftee naa kennite iyyuu fayyeen kadhee naa kennite iyyuu wanni xiyaa poolisii xiyaa biloo godhaa poolisii Haga fedha yoo biloog godheetiin jedhe fayyeen si jabir kaleessa dhuftee naa kennite. poolisii xiyaa godhaa jeeba Abdiin illee no abdiin illee guyyaa takka moo guyyaa lama sirra na taphachiise. wasi jedha geesse nama asii giitiidha akkan inni beetara qabu warra na jala jiruusitu namni achii gisee namoo asii gitti uffatti godhadha akkanaata wanti qof lamaan hin jaan Jammir isaan siyyara dhufanii taa'uudhaaf yoomuu yeroo qaban rabbii jedhiiti. Amma keessattuu yeroo siyyara dhuftee teettu yeroo hin qabdu yoo ta'u biti. Fayyeen ta'u fi dibuu gisee ijoo hin gootee akkasitti teettee namaa wajji onna ittoo iyyuu hin qabdu. Uummata qaqqaalii tuyyu ana bira iyyuu gisee dhufanii taa'an hin qaban isaan. Garmishe. Anuma bira iyyuu yeroo dhufan sa'aatii dhufan sanitti jim gaangoranii waan barbaadan naa kennanii baafatan. Anuma bira iyyuu yeroo hin qaban. Ammoo yeroo deebanii akkasitti taa'aniitiin mana namaa jalaa bilookii ta'an hin qaban. Fayyeen maatii wallahi kaleessa dhuftee na qabsiifte bilookii godhuun. Lammi ati yoo miira keessa galtee asuuraan makiinaa naa darbitee bilook taata qoy. baay'ee sanaan inni hin garree saashiin bilook taate hin garree eda yeroo mana wanti keessatti mana wanti keessatti gizeen mana xiqqii keessatti yeroo gaggabee ishii laalu ishuma reefu tanaatti yeroo gaggabee laalu bilook irra jirti fayyeen achitti bilook irraa baasee fayyee wallaahi laazim hin garree angizee san dura bilookee akka taate hin garreen argee bilook irraa baasee achittis gaayaa miira keessa galteellan wa'ee miskiina jeetuma garigariin bar argaa xiyyaaf kafa jibba xiyyaafaadha miira keessa galee waa balleessa wallaahi laazim amma achitti ililii takka osoo narra hin buusini kuma 70 fittee jiikotte hunda mana guutuu
guutuu akkuu kannanii ati amma misaaniif namni mana guutuu kanneen gizee sidii sitti dhaga'amu garuu immoo waa takka irratti dhaga'amu. Ati biloo goote eessaa fiddee sii kennite akkami sii kennite? Nooraa baasee jira ani gizuma dura dursoo ishii dhuftuun ishii taree kun tanaatii jee haadhafaa ta'etti na tobsi ishii tabsitte san ijee gizeen gaddu qelaadhu biloo kirra jirti dhugaa wallaahi laazii mana harka ta'e kanaan biloo kiin gooni bira bara balkaaba irraa haasee usteetuma kaan hunda waliin geessee asoochitti dhiiftee edoon kee ergaachiin asoo achirraa gabbuusu jettee la anaaf bu'a abadan gaaris buuta dhabe nan buusu rabbumaan nan buusu ne oguun achi dhaqe koofii abaa kabaleetiin achitti hafu ture liqiidhan gubbuudha jechuun xiiqiidillee gubboo bara ta'e beektaa alhamdulillah. Iki waan an godhu argita eegee amma. Maaliif akkana na dhabuun barbaadin garuu ishii ammaa tanaa rabbii jaala. Keeniyaa seera dabre mamatiya filatoonni. Guys, sadiin baay'ata, please sadiin baay'ata, guys, please sadiin baay'ata. Rabbi alantis wallahi. Netflix challenge bantanii mana laanta nama sadii hin baay'ataa qabu. Waan fi hanga nama piraametiin deemuu deema. Nooti deemtaa nama wajjin deemuu deema. Wanti yaafuyyuu liiftiin badeet gadi bu'anii ol deemu. Waan hin deemu fakkaatu uffanni fayyaa. Uffanni ingilizee san hin deeman jee karoorfadhe. Uffadhe itti gabbee dhufee waan deemu natti fakkaatu. Inni akka goona osoo piraametiin deene ijoollee namni kaayiroo kasaarra hoggaa meeqa jirani beekanii? Arra hoggaa jira. Wallaahi piraametii guyyaa takka takka deeme. Waan kana irraa naqamee rabbi abeeku. Guyyaa takka. Bakka irraa fuute rabbi see haa guutuu kabajamaa nama. Bakka irraa fuute desgaabeeriin see haa guutuu. Ati muslimaan isgaabeeri limaan tagaa rabbii sodaadho. Wallaahi rabbiin soo haga nama sitti dallanaa waan asii wallaahi. Isgaabeeri jechuun rabbi jechuun maal garaagarummaa qaba? Yaa wallaahi gidi taana ibba Yesuus jetta gistaan ba isgaabeeri jetta. No never wallaahi laazii wanni akkana saranii ta'u. Qabamaa wanni rakkoo qabu. Yaa wallaahi sumatti nimi rabbii sin dhiisu jee. San rabbii wal gahan rakkoo qabu. Ati amantu rabbi Allah. Ati jettu waan biraa. Maa isgaabeeri jechuun illee rabbi jechuudha bar maal taate fayyaa qabdaati. Guys, taaptaa godha hundi keessan taaptaa godha kuma sadii haa qallu kuma sadii haa qalluun qaxxaana kuma sadii haa qallu kuma sadii let's go kuma sadii. Really? Yeah, I am really. Taaptaa godha guys. Really? Ready fi real jechuun akka tokkodha. Qophaa'ee jechuun qophiidha jechuun. Maria. Eh? Maal jettee Maria? Haati baatee irra leenca tokko laayif keessatti eessiyaa jiran yeroo inni irratti bu'een beeku waan jedhaa achiisa. Leenca sana akumarree kun tala laalee anis deen tokko irraa qaba garuu kan ishii kun dhaabiin qabu ni bu'aa beeta jalaatti baqanii taa'u dhala. Ani immoo mana giiftii keessaa giiftiin kiyyaayyuu gubatee jira waan ta'eef leenca argachuu na barbaachisa. sii dabale so afurtama hojjette kitaabni lammata asirratti jechuudha jeejee barreessite jeejee kan barreessuu irra naa yamma kallacha kana mun barreessii ka'iiti goota kitaabni sadaffaadha marigaa goota fe'a wanni takka meetroo takkaan goota ta'e mee wallahi kitaabni lammata sadaffaa jechuudha sadaffaadha Colgate afaan cuunfattee qullubbii adii firee lama nyaf gootee afaan qabattee teetta. Qixaata kana keessa kaa'ee dhiyeessee
liqimsi. Shunkurtii waan jaamu duraan dhagahuun barbaadu. Sii galee Barreessisiisa waan shunkurtii baay'ee addana qabadhu ijeelatti qabadhu okkee ni qabadha. Shunkurtii nyaadhu qaaraa nyaadhu biskita dhagayi ati dharararrar hin jedhani nyaadhu siin hin jenne dhagayi nyaadhu siin hin jenne dhagayi kootu bayyaa ati akkootan ta'e akkas godhi bayi kootu hulluu qaaqeettu kun rabbiin siyaa hullu saniyyoo eessa jirtaa san mana hidhaa suudii keessa jirtaa sanuyyoo obboleessa rabbi si araaramu deema namaa siin hin jedhu guys abaaboo lama guys dhagayi nyaadhu dhagayi gadaa system sila maal tiktokiin kan keen gubatee moo maal inni reeffooloo si godhu jira nyaadhu hin jenne bar garagga liqimsi siin hin jenne bar akkana alanchitee kaatee afaan keessa qabatte siin jedhe malee liqimsi siin hin jenne maali gaa korgeetti mucaa waan wanti wal keessa katkat godhuun isaraa kan dhufu. asuma lagaa kai Gochu badiitiin haqanna si waan osoo dibadhu siin jedhe atta taata ishii liqimsi gas siin jedhe atta taata nu liqimsi siin hin jenne dibadhu siin hin jenne alanchi afaan keessa qabadhu taa'e siin jedhe hai shuruu naan jedhu yoo kalaas dibachuu barbaadan dibadhu afaan alanchi kai afaan baasii dibadhu never